fuune kabajamtoota jaallatamtoota YouTube channel kiyya nagaan bakka jirtanitti isinii dhufaa ta'u har'a qarafaa daabboo akkamitti hojjanna jedheen isin agarsiisuun dhufe jechuudha. Hanga dhumaatti na ilaala. Dursa irshoo itti godhadha jechuudha. Irshoo maankaa 2 sukkaara maankaa guddaa tokko jechuudha. Lama jechuudha. Lamatti godhe maarakkoo hin qabu. Aannan qaba. Aannan jira. Garuu dursa daakuun gingilfadha jechuudha. Na ilaala mo'aa baradhaa isiniin jechuu barbaada. Tokko lama sadiin godha jechuudha. Burcuqqoo 3 dhadhaa kan gabataati jechuudha. Kan wanti irratti dhadhaatti nyaatamu jechuudha. Raboonni itti nyaatanii sakana jechuudha. Sakana jechuudha. Aannan qaba. Pink powder xiqqooshii godha. Kun amma nanti godha jechuudha. Xiqqooshii nan bukeessa jechuudha. Harka koo dhiqadheera. Kanaafani akkuma argitanii amma kana qadda'eetanii iddoo kana qaxxarageeni asirratti sukkuma jechuudha. Sirriitti kunoo akkasitti ta'ee jira jechuudha. Iddoo kanatti nuzuudha jechuudha. Qaxxa'een jira jechuudha. Akkuma isin argitanii isinitti toluuf jecha kunoo akkas jira jechuudha. Akkasittiin sukkuumna jechuudha. Iddoo kana qaxxa'een dhufe sirriitti sukkuumamuu qaba. Difa maga narkaa kufee jechuudha. Sana akkas sukkuumaa jiru. Akkasin argitaniif jedheetanii isin fayyaduu danda'a. Sababbiin isaa hojjedhaallee hojjedhamtanii jechuudha. In hojjettu jechuudha. Kun amma waan tokko nama sin qabatu akkasittiin baay'ee sirriitti sukkuumamuu qabachuudha. Waan hin dhumarra hojjechuu barbaade immoo argitu qarafaa fi sukkaaraan hojjetama jechuudha. Dhumarra akka keekiitii jechuun hin danda'ama. Sirriitti sukkuumuu qabdu akkatti Oromoonni keenyan hojjetan yeroo baay'ee argeen beeku jechuudha. Anillee YouTube irraa argetanii
Kun argitanii bareedallee jechuudha. Sirriitti sukkumame waan ta'eef jechuudha. Namallee qabatu jechuudha. Daabbo yeroo tolfamu jechuudha. Sukkuumaan barbaada waan biraan barbaadu. Kuno asumatti inti qadaada jechuudha. Kuno akkasittiin jechuudha. Waan isaatiif koof jedha jechuudha. Yeroo sana immoo han dhufeetaniini waan an godhuun isin agarsiisa jechuudha. YouTube channel kootiif aaraa warri taatalle subscribe godhaa isiniin jechuun barbaada. Walitti deebina booda. Kun ol ka'ee jira jechuudha. Akkas ol ka'ee jira. Irraa banee isin agarsiisa. Waa ol ka'ee jira kun jechuudha. Garuu naan hojjedhu naan eenyuta eladoodha. Yoo eenyu ta'anillee yoo akkas sukkuummaa tole akkas ta'a jechuudha. Daakuu liixiini akka wanti walirraan citu jechuudha. Kuno akkasitti jira jechuudha. Ga'ee jira. Liixiinis kuno kana. Waa argitanii akkatti bukaayee jiru jechuudha. Harka kiyyallee dhiqee jira jechuudha. Dhiqadheera. Amma hojjechuufanii tolchuutti hin jira jechuudha. Nah, keessa isaa tolchitanii bareeda jechuudha. Gadhumaatti immoo walirraa ilaaluu walumaani. Sirriitti yaasuu qabdu jechuudha. Sirriitti dhadhaatti gochuu qabachuudha. Dhadhaatti goggodhaatanii akkasitti dhadhaa gabataa diddibaatanii nu ta'achuudha. Kunoo dhadhaa argitanii xiqqoo isheetti diddibaa akka wanti hin qabannetti hojjedha jechuudha. Ijaa sirriitti koof jedheef jechuudha. Sirriitti yaasuu qabdu keessatti. Kunoo akka kanatti jira jechuudha. Baay'ee bal'aadha. Amma gaa kanatti godhachuudha. Kuni qurunfudii dhadhaallee xiqqoo irra diddibachuudha. Harka kootiin jechuudha. Akkas godhe jechuudha. Dhadhaasa xiqqoo irra diddibachuudha. Kunoo dhadhaasa kana jechuudha. Dhadhaa gabataa jechuudha. Dhadhaa iddoo nyaataatti dhiyaatu jechuudha. Gabataa qibee kan jedhamu jechuudha. Akkas diddibachuudha harka kootiin. Kunoo akka bareeduu fi kunoo wanti itti naqachuudha. Kunoo qurunfudii
Maan qurunfudii miti qirfeessa jedhan kana jechuudha. Qirfeessa jedhanii fi sukkaara itti godhachuudha. Irra nasannasaa ittiin baay'isu. Ittiin baay'isu jechuudha. Qirfeen qaamaafuu bayeessa jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa isinillee jechuudha. Sukkaara itti godha. Sukkaara daakamaa adii kanatti godhachuudha. Kun akkasitti irra nasannasa jechuudha. Sukkaara jechuudha kuni. Sukkaara badaatti baay'isuu miti. Sukkaaraan isa kanan fayyadama jechuudha. Yeroo baay'ee hingaa no amma akka ta'uun sin agarsiisa. Isa booda akkasittiin immarra jechuudha. Xibbiqi gooneet marra jechuudha. Kun akka kana argaa jirtan kanatti marra. Kun akkasittiin immarra jechuudha. Xibbiqi gooneen marra jechuudha. Kun akkasittiin marra jechuudha. Na duukaa bu'a. Baay'ee tokko namatti tola. Kun martu jechuudha akkasittiin marra. Video kana jala bu'e jechuudha. Kunoo maree jira jechuudha. Waan itti muruun barbaadachuudha. Kirriidhatu bayeessa. Kirriidha yoo murame bayeessa jechuudha. Walumaan ulaalle yooni iski danda'a. Kunoo muree jira jechuudha. Waaw baay'ee tokko bareeda jechuudha. Kunoo ilaala. Kirriin akka xiqqaatti godhee nuu kutachuudha kunoo. Nah bilchaate immoo baay'eetu bareeda jechuudha. Xiqqoo shiddoo kana xirsee intinni irraa balleessa jechuudha furdate. Rumarratti jechuudha kuni. Argitanii akkatti muru kunoo. Qarafaatti baay'isne jechuudha.
beekuman xixiqqeessee yookiin hin jaalachuu dhiisuu danda'u jedheen jechuudha. Sukkaarrillee itti baay'achuu hin qabu. Sukkaarri faayidaa hin qabu waan ta'eef jechuudha. Laala xiqqoo ishee itti baay'ate dhumarratti. Yeroo bukeessita sirriitti bukeessinaan hin tola jechuudha. Maa tokko iyyuu hin ta'u mi'a. Bukeessaa tollaa namaan hin ta'u jechuudha. Sorry. Iddoo kanatti waan baay'ateef baay'inaan hin bareedu jechuudha. Qarxiin isaan bareedu jechuudha. Mana kun innaa bilchaate hin bareedu jechuudha. Egaa fixee jira jechuudha. Kun akkasii booda immoo walitti deebina. Akkasittiin hojjettu jechuudha. Boodarra immoo akkatti bareedu isin agarsiisa. Kun amma kana ta'ee jira jechuudha.
kana fakkaata kunoo akkasittiin hojjedheen jira jechuudha. Isinis hojjedhaati ilaala yaala baay'ee tokko bareeda jechuudha. Kunoo akkasittiin hojjedhee bareechee jira jechuudha. Kanaaf ila kunoo kana fakkaata dhumarra. Isinis immoo hojjedhaati itti fayyadamaan siniin jechuu barbaada. Bareeda baay'ee tokko.